Maqaan dhaloota isaa Daareen Waatkiins Juuniyer jedhama. Ameerikaa Ohaayoo Siisiniyaa keessatti dhalatee guddate. Yuutuubii irratti hordoftoota miliyoona 48.5 ol qaba. Instaagiraamii irratti hordoftoota miliyoona 43 ol qaba. Garuu kun hundi akkamiin jalqabe? Hojiin inni mukaa'ee siree ciisichaa isaa irra taa'ee jalqabe addunyaa guutuutti akka beekamus taasise. Tamsaasa viidiyoo geemii kallattii kubbaa miilaa irratti argamuun waltajjii ho'isuun vloogii adda addaa fi muuziqaan shubbisuun beekama. Ispiid waan adda isa godhu tokko anniisaa fi kaka'umsa waa ittiin hojjetudha. Waan garaa garaa yaaduu jaallata. Sodaa fuula isaa irratti hin argitu. Miira guddaan waan isa irratti ta'uu fi arguuf deebii kenna. Dargaggoota onnachiisuun beekama. Bara 2024-2025 yuutuubii irratti tamsaasa kallattiin Streamer of the Year badhaasa jedhamu akka addunyaatti mo'ateera. Tamsaasa kallattiin yuutuubiin bara 2016 tokko jedhee jalqabe. Yeroo sana viidiyoo geemii akka NBA 2K fi Fortnite jedhaman kallattiin tamsaasaa ture. Miidiyaalee irratti yeroo dubbatu akka ibsetti maqaan Ispiid jedhu kun maqaa masoo ijoollummaatti isaaf kenname irraa dhufe. Afaan Ingiliffaan tamsaasuun addunyaa irraa dursaa jira. Yeroo koronaa barumsi hin turre baay'een of jibbaa fi mukaa ture. Waan hunduu dhaabbateera. Waan ani gochuu danda'u yoo jiraate viidiyoo geemii taphachuu ture jedha. Yeroo hundayyuu geemiin an taphadha. Yeroo sana garuu waan ta'etu keessa kootii akkan cimseetti funatti hime jedha. Dhiyeenya kana miidiyaalee irratti yoo dubbatu. Akkuma chaaneloota xixiqqoo kaanii yeroo ciisaa eegalu namoota muraasatu ilaala ture. Garuu anniisaa fi wacanni tamsaasa kallattii irratti agarsiisu qalbii namootaa akka qabatu taasise. Yeroo jalqabaa tamsaasa jalqabaa nama tokkotu na daawwata ture. Nama 2-3 jechaan itti fufe. Torbeetti namoota 4 na daawwachuu itti fufan. Torban 3 booda namoonni 17 na daawwatan. Kanumaan waan kun akka guddachaa deemu amanuunan hojii itti fufe jedha. Kun yeroo TikTok dhufu bara 2021 keessa akka inni baay'ee beekamus taasise. Akka jaallattoonni isaa jedhanitti qabiyyeen isaa bashannansiisaa fi kan nama kolfisiisudha. Bara 2021 yuutuubii isaa irratti hordoftoota miliyoona 1 argate. Amma hordoftoonni isaa yuutuubii irratti qofa gara miliyoona 49 gahaa jiru. Agarsiisa isaa kallattiidhaan riikardii kan qabate ammoo Indooneeshiyaa deemuun kan tamsaase yoo ta'u al takkaan namoota miliyoona 1 ta'antu isa daawwate. Ispiid hojii yuutuubii qofa osoo hin taane indastirii muuziqaa keessas galeera. Hiphaappii muuziqaadhaan hedduu ta'uu baatus beekameera. Weelluu isaa World Cup jedhamus kanuma irratti hojjetame. Sirbichi bara 2022 kan gadhiifame yoo ta'u barri kun yerootti Ispiid waan hedduun milkaa'edha. Galiin isaa waggaatti $10 miliyoona 10 akka 15 ga'e. Kunis beeksisa yuutuubii irraa kan argamu tamsaasa kallattii irratti waliigaltee mallatteessuu fi kuusaa gurgurtaa addaa onlaayiniin qabu irraati. Ispoortii hojjechuu fi yaalii balaafamaa maqaa miidiyaa irratti fayyadamaa jiru Ispiid maqaa masoo ijoollummaa isaatti maatiin isaa ittiin waamaa turanidha. Saffisa guddaa waan qabuuf Ispiid jedhanii waamaa turan. Ga'umsa qaamaa irratti baay'ee cimaadha. Ispoortiis ni hojjeta. Warra dorgommicha keessa jiraniin ala fiigichaa fi dorgommii buunyaan namoota bebbeekamoo addunyaa irraa kamiyyuu mo'achuun nan danda'a jedhee amana. Dhiyeenya kana atileetii olompikii irratti meedaaliyaa argatee fi lammii Ameerikaa kan ta'e Noah Lyles fageenya meetira 50 dorgomeera. Mo'achuutti iyyuu dhiyaatee ture. Yeroo tibbana biyyoota Afrikaa daawwachaa turetti ammoo bineensa saffisa guddaa qabu iyyaa dorgomeera. Bara 2024 immoo Inter Miyaamii keessatti konkolaataa Laamborginii 2 saffisaan deemaa turan irra utaaluun namoota hedduu naayiseeras raajeffachiiseeras. Kana qofa osoo hin taane ispoortii of gargaagaluu fi gochaawwan balaa qaban fa'aa hojjechuun beekama. Paarkiiwwan dabalatee manneen daldalaa nyaata aadaa fi uffata muuziqaa biyya tokko keessatti beekaman hedduu viidiyoo isaa keessatti agarsiiseera. Biyyoonni hedduun Ispiid yeroo simatan beeksisatti fayyadamaa jiru. Itoophiyaanis kanuma hojjette. Ispiid akkaataa itti nama waliin dubbatu yookiin waca guddaa maraatummaa anniisaa waan hunda gochuu danda'u jedhu qabaachuun beekama. Biyya kamiyyuu deeme nyaata aadaa isaanii dabalatee anoon nyaadhu waan jedhu hin beeku. Kanaaf Itoophiyaatti kan beekamu foon diimaas nyaateera. Dargaggoonni 10,000 ba'anii simataniiru. Ispiid yookaan Daareen Waatkiins umurii isaa waggaa 22 addunyaatti akka beekamu kan gargaare yeroo namni hedduu hojii dhabee abdii kutannaan mana keessa ture yeroo weerara koronaa dukkana sana abdiitti yookaan carraatti jijjiiruun itti fufinsaan hojjechuu isaati. Kun gidduu baayogiraafiidha.